Namni dura jaallatu hin jiru. Namni dura oolus hin jiru. Dura ooluuf jettanii jaallan keessanii hin ganiinaa. Dadhabina keenya yoo hin ilaalin ammallee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenyu jechuudha. Walii hiluun hin jiraatu. Iyadaa isa gargaara as kana qabe laanaa haa galatoomni warra as jirtanis immoo galatoomni warri hambaa qaba warri lafee keessatti sachatanii jaalala bagaraa. Namni dura jaallatu hin jiru. Namni dura oolus hin jiru. Dura ooluuf jettanii jaallan keessanii hin ganiinaa. Cubbuu irratti hin dalaginaa. Wanti tokko dhaamsa ofiisaa kaa'atetu jira. Inni kun ergaa guddaadha. Warra haadha jiruuf kanaaf waan ta'e nama jajjabeessa. Ani waan baay'ee isaa kanaaf kan obbolaatu bagaas keessanii baga gaafatan garuu waan salphaadha. Lafee isaanii socho'u iyadaa isa gargaara as kana qabe laanaa haa galatoomni warra as jirtanis immoo galatoomni warri hambaa qaba warri lafee keessatti sachatanii jaalala bagaraa baga kana agartanii warri qabsoo kana asiin geessaniif har'a duutiin jirtan isin galatooma warra darban immoo ni yaadanna isin immoo ni galateeffatu isin galatooma ammas akkuma hin jedhe waan baay'eetu nu hafa kana hojii guddaatu kun fakkeenya jira isa immoo galatooma ammas tokkummaa ana caalaa aarsaa kan qabu yeroo gabaabaatti akka galma keenya akka geenyu waaqayyoon waa gargaaru isinis jabaadhaa baga wal agarre baga as jiraata lafeen isaanis tola hin qabne dhiigni isaanis tola dhangala'ee hin hafne bu'aa buusan kaabus as jiraachuun keenya bu'aa isaanii bu'aa keessa warra itti gidiraa agarra galatoomaa kan Ugaan immoo hin oolti malee iddoo isheen nama qabdu. Ugaan fudhattee deemti. Hin tiratti. Garuu guyyaa ishee eeggattee magaaluma keessa. Kana taasisuudhaan darsuudhaan waan jechuu barbaade qofaan waaqa lubbuu kana na jiraachisee sa'aatii kanaaf guyyaa kanaan nagahee gaafa na rasaasa humna yookiin toota wayyaaniitiin rukutamu rasaasni lakkeetti uffata waan uffatu isaan uuree fixee silaa garaa keessa kan rukutamu tokko dursee miila koo jilbaa irratti rasaasa lamaan rukute nan kufe gaafa guyyaa ishee malee lubbuun namaa immoo baatu naamnisee rabbi jecha tokko jecha lama sin fuuldura dhaabbadhee akkan dubbadhu kan na godhe isaa jiran nagahee rabbii naa galateeffadha waaqayyo naa galateeffadha. Miila koo kana miila artifishaalii kan naa hojjechiisanii akkan si fuuldura dhaabbadhu kan na taasisan waldaa Miicaa Tuulamaa fi Afoosha Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti labsamee Oromiyaa bakkee kallattii garaagaraatiin bakki Afooshni deeggarsa nuuf barattoota yeroo sana miidhameef bakki ittiin ta'inii jiru. Waldaa Miicaa Tuulamaa illee seenaa guddaa qaba waan isaan wajjin ta'inii itti dabalamee abbootii keenya beektu abbaa keenya abbaa gammachiis obbo Murdaa Muusaa gaafa ajjechaan Jawaarratti Jawaarratti gaggeeffame jedhamee magaalaa Ambootti wareegaman sana isaanis gumaacha guddaa nurraa qabu. Har'a gidduu dhaamanii wareegamanis seenaatu isaa yaadata. Kanaatiif maatii Obbo Murdaa Adde Sooyyamee ta'ee fi isaanis iddoo dhugaa dhaqanii Afoosha Oromiyaa waldaa Miicaa Tuulamaa guddaadhaan galateeffadha. Dhalataan Suudhaan baay'ee isaa kadheeraa simpee dhiyeessuun barbaadu baay'ee kan nama gaddisiisu waan baay'ee gaheera yaan baay'ee isatti kadheera barattoonni keenya baay'inaan ani kan inni yaadatu ijoollee ta'e yookiin daa'ima ta'e 1994
saddeettamii afur akka lakkoofsa marbachaa jedhamu kanatti magaalaa Geedoo Haayiskuulii Geedootti yoo xiqqaate barataa torbaatu wala'edha yoo xiqqaate. Garuu namoonni baay'ee amma beeku amma wanti dhaga'e gidduutti fakkeenyaaf hiikaa akka takkalaa dhumasaa wareegamanii ittaan isii garuu baay'inaan kan beekamu sooshaal miidiyaa kan naanna'u fincilaa barattoota bosona Baalee Booran akka hin gubanneef taasisan irrattidha. Baay'inaan dammaqinsi uummata keenya keessa faca'e qote bulaan keenya daldaalaan keenya tunna fi baay'ee kan dhaabsatti kan falamu. Baroo sanarraa kaaseetu baay'inaan kan beekamu. Garuu sana durallee akkuma isin jechaa turtan 60 70 80 keessa baay'ee aarsaa kan falamudha. Aarsaa kan falan kana keessatti immoo barataan jaalli koo asii kaaseedha. Jaalananadha. Maqalee Yuunivarsiitii Maqalee. Shira turetti gaggeeffama. Maal jedhamee mana waamneedha doormii mana doormiitti baratu waamniiti bakka barattoonniif jaallan yookiin hiriyoonni isaanii irratti summii inni kaan faana jalaa waan ta'e kaasanii waan ta'e fudhaneedha. Kaan immoo dugdarraatii waan ta'e fuudhanii jedha. Barataan sun rakkoo hamaa keessa jiruuti biyyatti fe'amee galee gara waggaa 10 waggaa 11 booda wareegama maatii isaa biratti baay'ee kan nama jabeessu. Kan akka Alamaayyoo Garbaasaa jedhaa qal'atti ture shirratti gaggeeffame isas fakkeenyaaf amma mobaayilii jala kaa'anii jedhama seenaa jiru namoonni faana jirtan jirtu baay'ee keessan as keessa. Alamaayyoo Garbaa mobaayilii isaa kaa'anii ilaala abaawwatti waan ta'e bilbilaa jira ergaa dabarsaa jira. Jedhanii shirratti gaggeeffamee barataa qaama miidhamaa barataa qaxaleen garaa garaa yeroo as dhaabnee yeroo as wanteenu biyyoota kana argu biyya kana darbanii beekumsi dandeettiin barattoonni wareegaman addunyaa kana waraabachuu danda'u dhugaa isaanii baay'ee kan nama gaddisiisu. Nutummoo har'a immoo egaa rabbitu asii nu ga'ee sa'aatii kanaan nu ga'e immoo waan tokko tokko akka kaa'amu taasisa. Kanaatiif kana kan ijaaramne abaa'oo jaarmee abaa'oo baay'ee galata guddaa qabu. Uummanni Oromoo karaa kanatti gargaara. Yeroo gaafii mirgaa abbaa biyyummaa gaafatu maal jedhu abaa'oo kun abaa'oo. Garuu uummata Oromoo ta'eef qofa jaarmee jala isaa jiraatu jiraachuu isaa ba'a abaa'oo dhagaa. Wal baanaa kan beeku abaa'oo kee maaliif hidhama? Abaa'oo dhabnisaa garuu abaa'oo taappellaa abaa'ootu gattaba. Maaliif dhugaatu jira jechuudha. Dhugaa bakka sana jira. Kanaatiifuu nuti jaarmiyaa kana irratti qabamee uummanni keenya duris ammas kan ittiin aarsaa kanfalaa jiru kan itti wareegamaa jiru. Kanaaf waan ta'eef fuuldura keenyatti jabaannee tokkummaadhaan itoo hin qoqqoodin akka hirmaannaa jabaa taatennee itti adeemu jechuun barbaada. Guyyaa ittiin wal qorannee wal sirreessinu maaltu akkamittiin akkas ta'e kan jedhu hunda qorachuun barbaachisa. Maaliif dadhabina keenya yoo hin ilaalin ammallee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenyu jechuudha. Walii hiluun hin jiraatu ammaa booda. Ani ammallee kana jala muraa. Walii hiluun hin jiraatu. Dhumarratti tarii yoo si fayyade hojii tokkoffaa goonee kan waa sadii irratti hojjechuu qabna. Waa sadii irratti hojjechuu qabna yoo xiqqaate. Ammaa booda hin yaada. Kan darbee akkamittiin akka hojjetamaa ture hayyoonni tarreessanii. Ammaa booda tokkoffaa ijaarsa caasaa irratti itti cimnee haa hojjennu yoo hojjette. Ijaarsa caasaa sirriitti sirnaan hojjetamuu qaba. Lafa qabachuu qaba. Lafa qabachuu qaba. Lammaffaa garuu tokkoffaa otoo ta'e kan natti tolu hojii miidiyaati. Saba kana mataa walitti qabu ilaalchota faallaa ta'an rukutanii ofirraa qolachuun daandii sirriirra qajeelchuu kan danda'amu. Barri isaas bara miidiyaati. Miidiyaa hundi keenya yoo harkaa qabna garuu asirratti hojii guddaatu nurra eegama.
afaanota garaagaraatiin hanga addunyaan qabsoo keenya beekuu danda'u qaba. Yeroo baay'ee yeroo reefu jijjiirama kana fiduullee kaasnu jijjiirama kana fiduu keessatti baay'ee qoorni international community baay'ee olaanaa ture. Asirratti yaasoo galateeffachuun barbaada. Harka na waan namoonni baay'een keessan quban qabne kana durumaa qabee jechuudha. Faranjoonni bifa garaagaraan biyya kana bifa garaagaraan gaazexeessitoota ta'anii dhufuu riisarcharii ta'anii dhufuu tarii bakka bu'oota mootummaa biyya sanaa ta'uu danda'u baay'een isaanii beeknas gaaffii baay'ee nu gaafatan gaaffii isaan nu gaafachaa turan otoo ammas irratti kaafne waan si gufachiisu waan baay'ee jira. Maal jennee akka deebisne waan sinni waan baay'ee jira. Kana barreessitoota kitaabaa yoona akka intervii na gaggeessite kun amma fedhii koo sinii ibsa. Ichiti baay'ee sinii himuu qabna. Kanaaf gaheen international community qabsoo Oromoo keessatti guddaa ture. Kana yeroo hundumaa hin dagatina. Hedduu nu gargaaran. Qabsoo keenya hedduu gargaaran. Qeerroo bilisummaa Oromoo jabina keenya qofa miti kan jijjiirama argame kan argamsiise. Jijjiirama argame kana fiduudhaaf international community qooda guddaa qaba ture. Qabsoo keenya deeggareera. Maaliif deeggare? Kana gara fuulduraatti deebisna. Kanaaf miidiyaan ammallee roolii guddaa qabaa isa jedhu akka jarana gurtan barbaadeen hojii amma gara fuulduraatti hojjetamu keessatti hojii miidiyaa itti ciccinee hojjechuu danda'uu qabna. Inni sadaffaan amma naasa galatooma.